Nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu iddoo garaagaraa teessanii na ordofaa kan jirtanii. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kadhannaa keenya guyyaa 21 fuula Waaqayyoo turaa jirru irratti Waaqayyoo waan gurguddaa gochaa jira. Nuunis Waaqayyoon kadhataa jirra. Amma gaara kadhannaa keenya irra jira. Fuula Waaqayyootti yeroo dheeraa kadhataa jirra. Waaqayyoo waan hundumaa akka nuyi dandeenyu aboonuuf kenneera. Kanammoo kanati bira ga'uu dandeessu humna kadhataa duwwaadhaani. Sagaleen Waaqayyoo akkasidha. Filiphisiiyuus boqonnaa 4:13 irraa jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Waan tokko hin jedhu asirratti argitanii waan hundumaa gochuu nan danda'a jedha. Dandeettii kootiin hin jedhu yookaan jabina kootiin hin jedhu Phaawulosi. Qabeenya kootiin, birrii kootiin, humna kootiin hin jedhu, fira kootiin, lammii kootiin hin jedhu. Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a jedha. Qolosaayis boqonnaa 2:29 immoo akkasidha. Jabina isaa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba. Wal'aansoos ittiin nan qaba jedha. Addanattis jabina isaa ana keessaan hojjechaa jiru waan hundumaa gochuu nan danda'a. Wal'aansoos ittiin qabaan jira jedha. Dachee kana yookaan addunyaa jibbisiiftuu dadhabsiiftuu kana kanatti injifachuu dandeessu jabina gooftaan siif kennu duwwaadha. Namoonni baay'een utuu tajaajilanii haalli dubbiin jechi qilleensi raafamni barootaa mi'aan dinagdee addunyaa kanarra jiru namoota baay'ee amlee buusee warra kaan manatti galchee warra kaan ari'ee baasee warra kaan immoo tajaajila kana gansiisee warra kaan immoo haalli isaan keessa jiran hundinuutti cufamee abdii kutatanii warri kaan laga gamatti baqatanii warri kaan immoo itti dhiisanii abdii sadhumaa kutatanii keessaa baqatanii galanii. Jabina gooftaan siif kenneen garuu waan hundumaa gochuu akka dandeessu har'a jala mureen sitti maani. Firoota koo biyyi lafaa guyyaa tokko nuuf tolteen beektu. Biyyi lafaa guyyaa tokko nuuf taateen beektu. Kanaaf yeroo kamiin gochuu kanatti dandeessu ati yasa abdii kutattee jirtu waan ati qabdu hundinuu si harkatti diigame. Tajaajilli si harkatti badee abdii kutattee golatti galtee kan jirtu. Tajaajila cuftee fannistee itti dhiistee galtee kan jirtu. Akkasumas immoo karaa garaagaraa hojjettee milkaa'uu dadhabdee abdii kutattee kan koo kana booddeen jiru jettee kan jirtu ati. Jabina gooftaan siif kenneen waan hundumaa gochuu akkati dandeessu sittan hima. Qabeenyaan waan godhamu. Namni waan barateef waa godhuu hin danda'u. Namni waan humna qabuuf waa gochuu hin danda'u. Namni kan inni waa gochuu danda'u jabina gooftaan isa keessatti hojjetuuf humna gooftaan isa keessatti mul'isuun waa hojjechuu danda'a. Kanaaf ergaan sii qabaani fagoof dhiyoorra kan jirtan bahaa dhiyaa kaabaa kibba biyya alaaf biyya keessa ka jirtan hundi keessan ergaan isiniif qaba. Jabina gooftaan isiniif kenneen biizinesiin keessan du'e hin ka'a. Tajaajilli kee du'e hin ka'a. Maatiin kee faca'ee ni ijaarama maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haala naannoo keetti ka'u hin ilaalin. Haala namni sirratti kaasuun hin ilaalin. Yeroo baay'ee biyya lafaa kanarratti akkati jabaattuuf namni harka siif hin rukutu. Yooti jabaattee jabina gooftaa of keessatti argiteen yooti cabsite irraa kan hafe namni keessumaa jabaadhu. Cimi si wajjin jirra namni siin jedhu. Atis kana laaltee abdii kutattee booddee deebitee kan jirtu jabina gooftaan si keessa kaa'een maqaa Yesuusiin cabsitee ba'uu dandeessa. Jabina gooftaatiin gaarri hin jigne hin jiru. Jabina gooftaatiin dachaan lixamee hin ba'amne hin jiru. Ani jireenya koo irratti waan baay'ee argeera. Lola gurguddaa argeera. Dhiphinaa fi ari'atama gurguddaa dabarseera jireenya koo keessatti. Bara nama jiraadhu umurii nama qabu kana keessatti wal'aansoo chaalenjii gurguddaa dabarseera. Lafa nama ga'e kana akkan ga'uuf namni harkanaaf rukute hin jiru. Tivoozoo tokko iyyuu hin qabun ture. Garuu jabina gooftaan anaaf kenneen kunoo har'a ga'eera. Boris akkan ga'u ani Waaqayyo irraa beeka. Abdii hin qaba. Sittani maali? Har'a nama of biraa ilaaltee kan dhabde. Fira laaltee kan dhabde. Tajaajilaa si jabeessu kan dhabde. Nama si gargaaru kan dhabde. Nama harka si qabu kan dhabde. Karaa garaagaraa abdii kutannaa sadhumaa keessa kan jirtu. Ergaan sii qaba.
maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yooti jabaatti hojjette gooftaan si wajjiniin hojjeta. Isinitti hima ammas irra deebi'ee baran jiraadhutti namni guyyaa tokko dhufee ayizoo jabaadhu kanaan si cina jirra jedhee tokko hin jiru. Tajaajilan har'a tajaajilu kanaaf humna guddaa kan naaf ta'e anaaf Kiristoos isa fannifamee humna isaa dabarsee isa anaaf kenneedha. Kanaaf wal'aansoon garaagaraa tureera. Rakkinniif ari'atamni garaagaraa tureera. Darbannaan dhagootaa garaagaraa tureera. Namni guyyaa tokko tajaajilaan harkanarra kaa'ee sadarkaan amma irra jiru kanarraan naga'ee hin jiru sittan himaa. Abdiin kutatiin siin jechuu barbaadeeti. Wantooti an bara koo keessatti abdiina kutachiisan hedduutu ture. Qilleensonni naraasan hedduutu ture. Bu'aa ba'ii dachaaf gaarota hedduutu ture. Amma lubbuun koo dachee kanarraa dabartutti yeroon itti of jibbe tureera. Garuu ciniinnachuudhaaf obsa guddaa Kiristoos na keessa kaa'een har'a ga'eera. Obboleessa koo waan sitti himu. Injifannoo jechuun qabeenya lafa kanarraa miti sittan himaan. Injifannoo jechuun qabeenya qabaachuu birrii baankii naquu miti barre. Qabeenya jechuun injifannoo jechuun makiinaa mana lafa naqachuu miti obboleessa koo sittan himaa. Injifannoon kiristiyaanaa inni guddaan Kiristoosii wajjin jiraachuudha. Wanti hundinuu isa booddee akka dhufu ani beeka. Kanaaf haala kam keessa teessee abdii kutattee kan jirtu lafa onaa kee margisiisu barbaada Waaqayyo. Aggaariin argitanii Aggaar Abrahaam manaa ari'ee. Saaraanis abdii kuttee manaa ariitee lafa onaa keessa dhaqanii abdii dhumaasa isheen kutattee jirtutti mucaashee lafa inni du'uu ga'e Waaqayyo ergamaasaa ergee Aggaariin ija ishee banee iji ishee erga baname burqaan miilla ishee jalaa burqu argite. Waaqayyo ija kee akka banu beeka. Hiriyyaan si ganuu danda'a. Namni si ganuu danda'a. Firri si ganuu danda'a. Haalati keessa jirtu si ganuu danda'a. Qilleensati keessa jirtu si ganuu danda'a. Qilleensiif raafamni hedduun si sochoosuu danda'a. Ati garuu hin buqqaatu. Humna gooftaan sii kenneen waan hundumaa gochuu dandeessa. Ati yoo jabaatte humna Kiristoos kanatti yoo amante balballi si dura dhaabbatee si daangessu tokko hin jiru. Hin irraanfatin lafa Waaqayyo ganama si kaasee hin dagatin. Sittan himaan biizineesiin kee dadhabee daldaltee achuma kan ta'e abdii kutattee kan jirtu kana booddee nan cufa faabrikaa kana nan cufa buutikii kana nan cufa suppermaarkeetii kana nan cufa qonna nama itti jiru kana cufeen biraa deema barumsa nama baradhu kana namni na gargaaru waan hin jirreef yuunivarsiitii seenuu hin danda'u haayiskuulii seenuu hin danda'u ani kilaasii nama keessa jiru keessaa ba'uu hin danda'u. Jetta yoo ta'e Waaqayyo har'a humna isaa si keessa jiru dammaqsuu barbaada. Inni dammaquudhaaf immoo jabaachuutu sirra jiraata siin. Maqaa Yesuusiin sin eebbisaa. Namba fuula Waaqayyootti kadhachaa jira. Guyyaa 15ffaa keenya fuula Waaqayyoo turaa jirra. Mammoo yeroo dheeraa akkan itti fufuuf Waaqayyo keessa kootti jabeesseet jira. Harki Waaqayyo inni gaara raasuu danda'u. Humni Waaqayyo inni gaara jigsuu danda'u. Har'a si faana jira. Hin sodaatin jabina gooftaan siif kenneen waan hundumaa gochuu dandeessa. Kanaaf Phaawulos haala isaa ilaalee, jireenya isaa ilaalee, haala keessa jiru, dhiphina keessa jiru ilaalee gararraatti waan isarra ga'e, lola isarra ga'e, dhiphina isarra ga'e, ari'atama isarra ga'e, warra keessaan, warra alaan, warra isa dhiiban irra ga'e. Kana hundumaa ilaalee erga haasa'ee booddee garuu jabina gooftaan anaaf kenneen waan hundumaa gochuu nan danda'edha. Sittan himaan haala laaltee, qilleensa laaltee, ollaa laaltee, fira laaltee, wanti hundinuu abdii kan si kutu. Jabina gooftaan si keessa kaa'e waan hundumaa gochuu dandeessa. Jabina gooftaan siif kenneen jecha kana akkasin irra deddeebitanii dubbattanii barbaada. Jabina gooftaan anaaf kenneen waan hundumaa gochuu nan danda'a jedha haasa'a. Abdii kutachuu kee naasayin seexanatti biyya lafaatti. Seexanni yeroo hundumaa waan si keessa jiru hin beeku. Namoonni baay'een seexanata akkas godhe jira. Seexanni sittan himaa waan si keessa jiru hin beeku. Waan yaada kee keessa jiru hin beeku. Sababni isaa seexanni waan hundumaa hin beeku waan ta'eef. Kan seexanni sirratti hojjetu garuu wanta guddaa tokkotu jira. Jechati dubbattu fuudhee yeroo hundumaa sammuu kee rukutaa oolu. Hin danda'u jetta yoo ta'e al tokko hin danda'u jetta yoo ta'e seexanni ala kumaan baay'isee hin dandeessu siin jedha guyyaa guutuu. Ganama kaateen danda'u jetta yoo taate barachuu hin danda'u hojjechuu hin danda'u daldaluu hin danda'u jetta yoo taate seexanni dhuguma isatti jecha tokkitti dubbatte kana miliyeenaan baay'isee guyyaa guutuu torban guutuu waggaa guutuu sirratti sammuu kee keessa dhaa'aa oola mataa kee rukutaa oola hin dandeessaati nan danda'a jedhe jabina gooftaan sii kenne waan hundumaa gochuu dandeessa maqaa Yesuus Kiristoosii waan si keessa jiru bakkee baaseeraan dhiphina dhukkuba gadadoo ari'atama salphina si keessa atamma keessa jirtu keessaa si baaseera
baafama qilleensaa jibbiinsa naannoo keetti ka'ee jiru haala amma si danqee jiru kana keessaa si baaseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin keessaa ba'i deemi. Humni Kiristoosii wajjin jira. Jabinanni si keessa hojjetuun waan hundumaa gochuu dandeessa. Wal'aansoo ittiin qabuu dandeessa. Cabsuu dandeessa. Injifachuu dandeessa. Yeroon injifachuu siif amma. Maqaa Yesuusiin si hiikeera. Hiikami balbala sitti baneera maqaa Yesuusiin. Ameen.